Tole maqaa keenyatti mi? Laliseen jedhama. Abdii Jibril jedhama. Maqaan kiyya Amaan Abduu jedhama. Maqaan kiyya Hamzaa jedhama. Balaa dhufeeraan jedhama. Ani maqaan kiyya Magartuu Badhuu jedhama. Zabdee Lammii. Gaafinsi gaafadha. Namni tokko rifeensa mataasaa qarshii 10 mooluu yoo godhate mooluu lama qarshii meeqaan mooluu godhata? Min ulfaata garuu gaafichi qarshii 20 bakka. Itti amantee 20 qofa? 20 qofa. Mooluu lama. 20. Afurtama. Qarshii. 20. Rifeensa moo muluu? Digdama. Itti amantee 20 qofaan godhata? Yoo hunda isaa moo dimshaashatti moo isaa walillee ta'uu danda'a. Qarshii 10 yoo godhate namni lama qarshii 20 godhata. Qarshii 20. Qarshii 20 qofa? Qarshii 40. Itti amantee? Ittiin amanu garuu 20 illee ta'uu danda'a. 20 jennu. Mooluu lama qarshii meeqaan mooluu godhata? Qarshii 20 jechaadha. Itti amantee? Akkasuma mire. Qarshii 20 qofaan godhata? Mooluun tokko qarshii 10 mi? Mooluun tokkos qarshii 10 qarshii 20 jedhama akka. Qarshii 20. 20 ta'u 20 yookiin 40. Itti amantee 20 yookaan 40 qofa? 20. Gizee tokko godhatee achi booda hin godhatu jedhee yaadan. Moluu lama moluun durumaa moluudha akkamitti murate? Tole gaaffii itti aanu si gaafadha. Artist Adaanech Abeebee yeroo darbe sirba tokko baasanii turan isa keessaa jecha yaadattu yookaan toora sitti tolu natti. Adaanech Abeebee tufa sirba hin baafne kaa atileetidha miti? Atileetidha Adaanech? Itti amantee? Atileetiin beeka malee sirba baasuu hin dhageenye. Beeyta yaadadhaa turallee jira. Amma yaadachuu hin dandeenye beektaa namni jiruu ofii naannessu kun waa baay'ee sammuu keessa qabachuu hin dandeenye waan ta'eef. Garuu sirba tokko akkasaan baasan dhageessetti. Dhaga'ee garuu qabachuu hin dandeenye amma. Dhaga'een ture sirbicha hin dhageenyaan. Akka baasan hin dhageenye? Dhaga'ee gini dhaga'eettiin hin qaboon. Dhageessetta garuu sirba isaanii hin qabdu jechuudha. Hin qabu sirba isaanii dhaga'ee hin jira dhaga'ee akka baasan dhaga'ee an sirbicha nu banne. Artist Adaanech Abeebee nama jedhamu hin beeku. Hundaa'uun hin jaaladhani. Sirba artist Adaanech Abeebee hunda isaa jaalatte jechuudha? Adaanech Abeebee isin artistii miti. Yaa'u maal hojjettu mootummaati malee yaa'u paartii badhaadhinaa keessa jirti malee akka artistii taate hin beeku kana dura dhagayees hin beeku. Adaanech Abeebeen sirba baastee deemtu maaliif ishiin kantiibaadha? Artist Abeebee miti. Artistii miti. Isa duraan as bulchituu asitti turte magaalaa Adaamaati. Amma immoo magaalaa Finfinnee handhuura achi bulchaa jirti. Adaanech Abeebee weellistuudha. Weellistuu miti. Kantiibaadha isaan malee weellistuu miti. Kanaafuu waan yaadadhu hin qaban. Artist Adaanech Abeebee ishiin artistii miti kaa sirbas hin qabdu artistii miti. Amanteettaan. Sirriitti. Yaalime? Yaaliin barbaachisa. Itti amanee hin jira. Gaaffii sadaffaan si gaafadha. Amma utuu du'uudhaaf sa'aatii tokkotu si hafe ta'e maal goota? Du'uudhaaf sa'a tokko si hafe utuu sin jedhanii maal goota? Inni qadara rabbiiti maal gochuu hin danda'amu. Nama dhibaa. Maatii keenya bakka maal si'a jedhu bandaati. Kuni gaaffii ulfaataadha. Maybe wanta godhuu danda'u jiraate sa'aatii akka hin beekne of godha. Sa'aatii hin beekuu hin qabu. Akka du'u beekuu hin qabu. Kana beekuun qabu jechuun maal jechuudha? Amma sa'aatiin 9 ta'ee sa'a 9 keessa sa'a 10 irratti duutatu jedhamtee maal goota? Amma waan gootu wayii. Atis akkasiin jedhanii maal godhuu dandeessu? Sa'aatii tokko si hafee waan jedhe nan dhaaba. Nan ta'u sa'aatii maal hojjechuuf? Duudhaaf sa'aatii tokkotu si hafee utuu sin jedhanii maal goota? Aduu sa'aatii tokko hafee waan jedhan akka of tasgabbeessu malee haftuu jiru.
Ay du'aayima kadhadha ciisee. Warrootan jaaladhuu fi warroota maatii koo ta'an isaaniifin dhaamsadhee rabbi yoo jedhe kan maal guuna. Akka duusan namni natti himu waan hin jirreef akkamitti taare. Namatti himamuutu natti himame immoo qalbiin jijjiirradha. Filannoo biraan qabu. Qalbii eessatti jijjiirratta? Rabbiin kadhadha. Osoo duudhaaf sa'aatiin tokko kanaafu ta'e yaa'u namoota isaan osoo beekellee ta'e osoo hin beekin isaan miidhee yaa'u dhiifaman hin gaafadha. Sanirraan immoo wanti biraa yaa'u gara rabbii kiyyaatti. Duudhaaf ilmaan qophaa'a wanti biraa dheessee jalaan bahu. Maalin gaduu waan hin gaduu hin qabu. Rabbiin ajjeese duuguma malee waan biraa maaltu jira. Tole gaaffii sadii si gaafadhee gaaffii koo yaalte malee naan deebisnee gaaffii koo irratti waan hirmaatteef hedduun si galateeffadha ulfaadha. Ayyaa galatoomeetis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan qophiin sonaa aartii keenyaarraa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee qophicha waliin kan isin faana ture ani Lubee Girmaa fi ogeessi kaameraa kiyyaa Biniyaam Gannaa ture. Torbee sagantaa kan biroo hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisuu nagaan tura.